أبا خاني سبليسا خاني سبليسا أني خيتيتي harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota televiziyoona Dirree Dhawaadhaan arraantana keessummaa keenyaan nama jabaa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti hogbarruu Oromootti akkanumattuu hojii gaazexeessummaatiin warreen xurreenuu tattaraaran keessaa Mahammad Ahmad Muusaa yookaan Mahammad Ahmad Qophee Dooktara Kabajaa Mahammad Ahmad Gammachiis maqaawwan qoosaa lama kan moggaafameef hojiilee hedduu hojjetee jira seenaa jireenya isaarra akka nu qooduuf afeerreeti jirra inninis nu fayyamee nuuf argame Dooktara Kabajaa Mahammad Ahmad Qophee yookaan Mahammad Ahmad Gammachiis nu fayyamtee nu wajjin turtii godhuuf yeroo waan nu kanneef guddiseensi galatoomfadha. Galatooma isinis hireenaa kennuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Arragaa televiziyoonii Dirree Dhawaadhaa seenaa jireenya keessummaatti si hojii turtii taasisuudhaaf deemna. Mahammad Ahmad Muusaa hojiilee bal'aa namoota hojjetan keessattuu hojii muuziqaa Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachitee yeroo mara seenaa afran qalloo dhalootaaf dhaalchisuudhaan gumaacha olaanaa taasistee jirta. Seenaa afran qalloo san keessatti ifin himne takka har'a akkan ifnu himtu barbaanna. Raammisit dhalatte. Jireenyi ijoollummaa kee maal fakkaata mee kanaan nuuf haa eegali. Gaariidha. Hunda dura televiziyooniin Dirree Dhawaadhaa hundaa'ee Dirree Dhawaa televiziyoona mataasaa argattee isinis ijoolleen keenya bifa kanaan gurmooytanii hojii irratti jiraachuu keessanii fi kan arkuu kiyyaaf qe'ee tiyyatti keessummaa ta'ee dubbachuudhaafis carraa argachuu waan guddaadha. Kanaaf isinin galateeffadhaa mootummaa naannoo Dirree Dhawaadhaa galateeffadhaa rabbiin galateeffadhaa. Akkamma ati jettetti ani waa'ee kiyya waan hedduu haasa'uu miti waan dalagaa ifimtu nin qaba amma tokko san malee an akkana waan hin jedhullee hin qabu eega haasa'u jette ani dhaloota kiyyaan gaafas aanaa meexxaati aanaa meexxaadhaa laga raammis laga bareedaa tokko jira laga sanirra ganda horroo jedhamu jira ganda sanittiin dhaladhe achumattiin guddadhe maatiin kiyya warri keenya warra jaarraa jedhaman akaakoon kiyya amma jaarraati akaakoon kiyya nama mirrigaan walaleessuudhaan hedduu beekamu akka biyyaattis jiraa biyyaa tahee nama tajaajilaa ture maatiin keenyas haaluma saniin turanii akka carraa ta'ee barnoonni gaa hedduu hin babal'anne yeroo san keessatti akkuma Harargeettu manni barnootaa bakka bakka jira. Durruma Dhawaa fi Hararii Ciroo jiru malee kaan bakka bakkatti aanaan hundillee hin qabu. Aanaa tokko tokko qaba. Magaalaa Amuxii jedhanii magaalaa xiqqoo takkaa jira. Manni barnootaa achitti gaafa banamu mana barnootaa san seenee achitti baradhee waggaa afuritti barnoota sadarkaa duraa amma jaha fixee gara magaalaa Harar deeme jechuudha. Ulfaataadha ture yeroo ulfaataadha ture yeroon sun hedduu ulfaataa waan hedduu waan haasa'ullee miti jireenyi natti addaawee warrinis na gargaaruu rakkate gara barnoota dhiisuu takkallee ga'ee yeroo ammaas Haayile Sillaasee irratti mootummaa Haayile Sillaasee irratti dargaggoonni karaa hundaan
qabsoo jalqaban waan ta'eef manni barnootaatis takkani jalqabama takkani dhaabbata ani sumnatti dhabee garuu kana jidduudhaatti raadiyoonni Harar qophiin afaan Oromoodhaa magaalaa Harar keessaa dabruu jalqabuun isaa anaas hiree takkanaa uume walaloon barreessa ture ijoollummaarraa jalqabee mana barnootaa keessatti afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis nin barreessaa garuu mana barnootaa keessatti afaan Amaaraatiin barattootaaf akkanatti yeroo ayyaanni jiruu fi guyyaa maatii jiraami guyyaa akkasii faa yeroo tokko tokko immoo guyyaa ayyaanni jiru guyyaa gaaf yeroo alaabaa baafnu walaloo dubbisuu mana barnootaa keessatti miidiyaa barattootaa jira mini miidiyaadhaa jira miidiyaa akka gaazexeessaatti hojjechuu yeroo barattoonni manni barnootaa tokkoo fi kaan wal dorgomuu gaazexeessaa ta'ee barattootaaf gabaasuu waan akkasii kana keessaan ture amma reediyoon kun hundaa'ee dhaabbachuunsaa walaloon xiyyaas akka dhagahamtu warri achi hojjetanis akka ana beekan carraa naaf uumee namoota hedduun artistoonni magaalaa Harar keessaa warri na gargaaran jiru. Deebi'ee immoo Abubakar Muusaa gara reediyoo kana dhufuunsaa Abubakarii fi Shawaalul Mangistuudha. Achi keessa jiraachuun hedduu carraa naaf ta'ee walaloo kiyyaa kanatti hedduu dinqisiifachaa turanii booddee Abubakar Muusaa rakkoo kiyya hubannaan mana isaan na galchee ilma na godhatee isa bira jiraachaadhaatiin booddeedhaas achumatti osoon isaa wajji isa gargaaru kar tokkoonis barachaadha kar tokkoonis sagantuma isaatiin kanatti gargaara poostaa baay'ee dhufaa fi akka ammaa kanas bilbilaanii miti poostaan kun akkana guutamee dhufaa kan addaan qoodaa kana tarsaasee maal godhee niin arreenjiin godhaa fi sagantaa tokkos nin barreessaa fi kan inni dubbisu ifiifis akkanumatti dhaqeen hirmaadhaa tajaajila booddee gurbaan kun nu barbaachisaa jedhanii ministeera barnootaa ministeera beeksisaa jira. Ministeera beeksisaatti itti gaafatamaan reediyoodhaa abbaan joornaalizimii Oromoodhaa guddaan Hussein Adam gaafate gurbaa kana akka nu hojjetu jee gaafas ani kutaa 9 kudhan seenuu kiyya yeroo kana keessatti nama barnoonni guutuu miti dandeettiillee qabaatu barnoonni isaa hin hayyamu 12 fixu yookiin minimum sila wanni barbaachisu diploomaa qabaachuu qabaa waan jedhu ta'ee amma akkatti na qaxaran wallaalanii booddee firiilaansii yaanii sagantaan hojjedhuun lakkaawamee mindaan kiyya qarshii 153 bira akkan dabarre waan hin baatitti hojjedhu walitti dabalameeti garuu achitti akkan dabarre achi ol kaniin hojjedhe hin lakkaawamu maallaqatti hin lakkaawamu akkasitti hojjechaa ture booddee ministeerri beeksisaa gara dargiidhaatti barreessee ajaja itti barreessaa dargiidha koloneel Fissaa Dastaa ka jedhamu CPAtti ajajee namni kana ajaja mootummaatiin sadarkaa diploomaatti qarshii 285 hojjetaa mootummaa ta'e akka hojjetu haa qaxaramu ajajaan hin qaxarame dhugaa dubbachuudha waraqaan sun xalaan gaafasii na harka jirti akkasittiin wanni kiyyaa olitti na yaadanii mindeessanii hojii jalqabee hojiin sun hojii reediyoon afaan Oromoo sagantaan Harar sun anaaf mana barnootaa naa ta'e halkan barachaa hojjechaa eegaa akkasitti sadarkaa ammaa kanatti barnootaanis guddadhee eegaan hojii san jalqabees barnoota idileedhaan jechuun
guyyaa taa'ee wanni baradhee hedduun jiru. galgaluma barachaa Galgala barachaadha. guyyaa hojjechaa Hojjedhaadha. Booddee immoo bara dargiidhaa biyya alaattis karaa Jarmanis barnootaaf na erganii baradhee biyya Raashiyaa, Hangaarii, Bulgaariyaa leenjii gaazexeessaa adda addaatis argadhee kanaan ciccimaa dhufee Abubakar Muusaa fa'aa hangafoota kiyya Abdii Mahammad Abdii Qophee fa'aa kuma edee Tamasgan Gammadaa Hussein Adam Ishawalul Mangistuudhaa fi warra eegas booda dhufanii wajjinis isaan kanarraa barachaadha. Anis haafi barsiisaadha. Anis nama hedduudhaan horadhee jarri kun ammoo na horatee manni sun mana barnootaa naa ta'ee sammuun kiyyaas guddatee ummata biratti sagantaan hojjedhuun jaalatamee karaa tokkoon ammaas miidiyaa kanuma jidduutti fedhii aartii waan hin qabuuf reediyoonis dhugaa waliin hin turre hedduu kuusaan sirboota baay'een hin jiru. Sirboota gaafas jiran lakkoo isaanii hin beeka maqaan hin beeka amma maqaan hin beeku sirba muraasa waan ta'eef jecha kanaas xiqqoo daddabaluun barbaachisaa waan ta'eef warra qotee bulaa keessaa akkana shaggooyyeef kana taphatu hoggaa ayyaanaa kana hoggaan arku jara kana fuudhee zeemaa isaanii kana ammayyeessee walalootti wanni godhee hojjechuudhaan namoonni gara aartiidhaa fidee hedduudhaatu jira. Kanuma jidduudhatti immaas gara amma magaalaa Dirree Dhawaa kanatti warra aartistootaa walitti dhufne jechuudha. Keessattuu bifa bareedaadhaan ifnaa ibsiteeti jirta. Abubakar Muusaa wajjin mana isaattis jiraattee isa wajjinis hojjettee akka ilmaattis silaala. Waltajjii tokko irratti bakka bu'aa horadheetiin jira hojii aartiidhaan amma booda Abubakar Muusaa jechuun Maamma Qopheedha je'eeti ragaa sii bahee walaloo isarraa harkadhaa je'eeti turee jaame. Hojiilee walaloo alattis hojii miidiyaa irrattis gargaaraa turte akkamiin Abubakar Muusaatiin akkaataan itti wal bartanii fi isa biratti turte waltajjiin sanoo akka itti inni ragaa sii ibsisan haalli yeroo san ture. Egaa osoo reediyoo keessa hojjedhu amma walaloo isa bira aartistoonni dhufan. Akkaan sin jedhetti warra baadiyyaa kana walitti qabneeti gara aartiidhaatis fiduu jalqabne. Warri akka Abdii Buufaan ni dhufan. Sanyaa kana xor jedhanii achi seenaa Abdii Buu. Abdii Buuwis walaloo kennuudhaan jalqabe. Warra Abubakar bira dhufuufis ni barreessa. Galgala tokko dadaritti muuziqaa baandii gaafa baandii isin ibsine baandii tokko hundeessinee turre. Dirree Dhawaatti. Aduu birraa. Wanni biiftuu biyya teenyaa. Biiftuu biyya teenyaa. Biyya teenyaa kan jedhamu hundeessinee as Dirree Dhawaatti hojjechaa turre muuziqaa agarsiifna. Ani walaloo barreessuudhaa fi waltajjii beeksisuudha. Hojiin kun maqaa halluu fa'aa abdiiwwan fa'aa egaa namoonni hedduudha. Artistoota guddichi Ali Shabboo jira, Adam Ibsaa jira, Faxxumee fa'aa namoota hedduudha. Haajara fa'aa, Ibroo Isaa fa'aa, Aammee Qaxxis fa'aa hedduudha. Amma kun egaa afran qalloo facee booda baandii duraati jechuudha. Baandii bira egaa gamma dargiin hoggaa dhufu amma carraa kanaan fayyadamee baandiin hundaa'ee Dirree Dhawaa keessatti baandii keenya baandii biiftuu biyya teenyaati. Baandii oowwaadha. Baandii warraaqsaati. Walaloon keenya uwwituudha. Sirbi keenya uwwituudha. Kana hojjechaa turre. Amma guyyaa tokko magaalaa Dadardhayneeti uummata biratti agarsiifnee muuziqaa agarsiifnee hoggaa deebinu Harar mana Abubakar Muusaa dhayne anaa fi Ali Shabboo Afandesiyyoo Abdulhamid amma boruu Abdulhamid kuni nama afran qalloo gaafa hundaa'u meeshaa akkoordiyoodha isa qofa qaban muuziqaan qaban isa san
taphataa akka ture achi mana Abubakar bira ta'e. Amma Abubakar osuma ta'eenyuutu muuziqaa tokkotti taphataa gaafas Ali birraa muuziqaa baasee Finfinnee irraa. Shurururu yaa burtukaana yoo jedhan. Amma mee kana dhageessee miti naan jee. Kana dhageeyti muuziqaa tokko ammatti wallee takka. Barreessa. Ta shururu tana shaartu. Hojjedhu jedhu. Hojjedhu naan jee. Ammumatti nu biratti. Nin barreessa. Maaliin barreesse? Shururu jibbee ceecee hifadhee if bareetiin jira harmarraa guddadhee waa takka dubbadhu usii hodhi harma tana taniin jibbee wayin daa'ima ammallee niin iyyaa hin usun callisu bilisummaa malee harmi nama fayyisu yeetiin bara 1969 hoggaan kana barreessee dubbisuuf har'a booda aan wallootti hin deebuun isinis warri artistoota nan dararinaa jedhee dirreedhaa dhufee maas waltajjii irratti osoo uummata bira agarsiifnu kunoo ilmi kiyya as ga'ee jira amma booda an hojii adda addaatiin qaba isa isinii kenne jedhee na eebbisee gaa eegasiis gaa hedduun isarraa beektaa eegaan hojii jalqabellee asuma manuma kiyya taa'e naan jala asuma taa'e asuma nyaadhu hanqa if dandeessu jedhee na gargaaraa ture. Bifa saniin egaa hojjechaa turree amma egaa aartii keessatti Dirreedhaan bakka guddaadha qabdi. Ani jalqaba irratti hoggaa jettu maqaa kiyya kana hedduu kaaftee. Mahammad Ahmad Qophee, Mahammad Ahmad Gammachiis. Amma Qopheen maqaa warra gaafa gaazexaa kaaree karaa miidiyaati. Gammachiisoo. Gammachiisoo ka waltajjiidhaati ka aartiidhaati. Kana booda mana barnootaa keessatti immoo maqaan kiyya Pushkiin. Pushkiin. Barattoonni Pushkiin naan jedhan Pushkiin nama Raashiyaa ka walaloo barreessuuf jira. Anis qallaadhaan ture. Suuraa isaa Pushkiin kana suuraan isaa kitaabarra jira. Jaakkeeta daalacha tokko uffadhaa isuma miidhaa bakka kun Pushkiin jedhana hojiin keetis amni keetu kunoo qallaa akka isaati akka Pushkiin hojjete jedhanii na dinqisiifatan ijoolleen. Egaa waan achi kasi jalqabamee waa hedduudha hojjetamee waan takkaan kaasuuf adha. Seenaa muuziqaa Oromoo keessatti keessattuu dubartootni hin jiran ture. Artistoota dubartoota horachuu keessatti tattaaffilee taasifaman keessaa artist Halloo Daawwee dubartoota jalqabatti maqaan waamamu keessaa takka yeroo takka dubbiseeniitiin ture. Sirba kiyya kaduraatis namni naa kanne Mahammad Ahmad Qopheeti. Lammaffaa namnummaan akkaan sirbuu danda'u. Naa ragaa bahee gara waltajjii na fide. Isa anaaf abbaan artii kee eenyu yoo naan jette Mahammadiin naan jettee turte. Halloo Daawwee dhugaadha. Sirba sii jalqabaa barbaannee wal barraa. Sirba sanii fi sirba tokko ka Abdii Qopheen sirbee ture. Sanboota Abbi ta'ullee weeddisee ture. Yaanni koo. Yaanni koo. Walaloo lameen kana kam dura barreessitee haallee halloo gara waltajjiitti fidde maal fakkaata meenaa? Yaanni koo gama kee Abdi Buuy abbaan jechuun anaa fi Abdi Buu guyyaa tokko Abdi Buu gitaara qabatee ani marxoo diimtuu qabadhee jimaa bobaadhatti qabadhee mana Abubakar Muusaa dhayne anaa fi Abdi Buu achitti osoo jimaa qamaanuu achumatti hojjedhee yeedalooma bareedduu mani jaalate kana ka hojjete Abdi Buu. Abdi Buu nama addaati walaluudhaas ni baasa. Walaloo tana mata duree bareedaa fidama. Mata duree bareedaa kana fideeti mee midhaan itti godhiyya. Midhaan jechuun walaloo guutuu. Walaloo guutuu. Zeemaa immoo yeedaloo ajaa'ibaa. Abdi Buu halkan guutuu gitaara isaa qabatee qaaxira hin rafu. Jaartii isaatiin wal quban qabu. Qamaanii halkan guutuu wajji bullaa hojii hedduudha waliin hojjetan. Ammallee silaanaa fi inni wal bira ta'inyi haasofnee hedduun fedha. Isaanis wal nagarre. Yeroo dheeraa. Kanaafuu nuuf haa dhufu. Yaa dhufe. Ayyee. Ammanin yadaddaa.
gaafanani ijoollee yaada biraan qabu eega qofla maalee ammani yaadadhaa gaafanani ijoollee ammani yaadadhaa gaafanani ijoollee yaada biraan kabajamtoota hordoftoota keenya gaa sagantaan keenya mariin akkuma itti dhufeetti jira. Abdii Buu seenaa muuziqaa Oromoo keessatti jalqaba afran qalloo irraa eegalee hanga har'aatti nama hojjechaa jirudha. Yeroo dheeraa muuziqaa irraa bahee soorama baheeti kan jiru. Har'a waa'ee isaa obboleessa isaa Mahamad Ahmad Kophee laaluudhaaf bakka nuti jirrutti dhufee gaa asumaan nu waliin yaada akka qooddatu hayyamnee waliin teenyeeti kan jirru reefu gujal qabnu nam lama turre akkamiin nam sadii taatan akka nu hin jenneef seenaa muuziqaa Oromoo keessatti gumaacha olaanaa kan taasise Abdii Buu dabalatee warreen muuziqaa Oromoo irratti hojjetan galatoonfachuun barbaadan nun jeeti jira Dr. Kabajaa Mahammad. Abdii Buu wajjin wal arkoo kiyyatti hedduudhaan gammadee obboleessa kiyyaaf ani gaafaan aartii jalqabu isaa wajjin ture. Egaa halkanii guyyaa hirriba dhabnee waan hojjenne waan maallaqa hin qabne waan kana dalaynee waa harkan nan jenne egaa akkasitti jaalaluma ummataatiin jaalaluma afaan keenyaatiin jecha hedduu waliin hojjechaadha turree yeroon adda nu baaftee adda faffagaannee har'aan tana bakka takkatti maayikiroofoona tokkorra hojjaasa'u keenyaaf hedduudhaan gammadee isaas qabuulaa haadha warraa isaatiin sitaniin hedduu jaaladhu hayaateefaa ijoollee isaanii hunda ni yaadadhaa isaaniifis salaamtaan kiyya hanaa gayu dirree dhawaan gaa har'aan tana torbaan dirree dhawaati kabajaa jirra nutis kana qoddachuudhaaf as dhufne dirree dhawaan hafuura qabsoo Oromoodhaa ta'e yeroo jalqabaatiif sabboonummaa Oromoo ol kaafte wiirtuu jiddugala aadaa seenaa uummata keenyaatiif biyya aartiin ammayyaadhaa yeroo jalqabaatiif itti hundaa'e ijoolleen afran qalloo urjii bakkalchaa biftuu ganamaa hiriyaa jaalalaa Abdii Buu faan keessa turan baandileen tokkummaa jaalalaa faa baandiin adda addaa hundaa'ee aartiin Oromoo asitti iftee afaan kun afaan eenyu gad akka hin taane muuziqaan keenya hangam bareedaas akka ta'e kanti mul'ifame magaalaa addaati akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti seenaa aartii keessatti magaalaa bakka guddaa qabdu magaalaan tun aartii qofaa miti magaalaa ispoortiidhaanis biyya kana boonsaa turte warra ispoortiidhaan warra kubbaa miilaa beekamoon as keessaa ba'an abbootiin qabeenyaa meeqa as keessaa ba'e sabaaf sablammii baay'ee keessa jiraata biyya Araboonni Armanoonni Giriikonni Faransaayonni adda addaa jiraatan biyya dhalataan dirree dhawaadhaa dhalataan isiidhaa afaan adda addaa dubbatu biyya namni wal jaalatu biyya xiqqaa guddaan itti wal qixaa aartii Abdii Buu faa keessa dhalatan mootiidha aartiidha Alii Birraa Alii Shabboo Halloo faan namoonni lakkoo isaanii fidne hedduun keessatti dhalatanii uummata kanaaf wareega guddaa itti kafalanii biyya Abubakar Muusaa haatii dirree dhawaanii kanaafuu ayyaana kana waggaa kabajnu nuti dirree dhawaan akkuma duritti biyya jaalalaa biyya namni hundi wajjin jiraatu biyya gammachuudha biyya quufaa biyya badhaadhina akka nu taatu hawwina. Paarkiin Alii Birraa asitti moggaafamee jira. Eengadda magaalaa Harariitti yaadannoon wareegama Abubakar Muusaa ka waggaa 45ffaadha kabajamee jira. Karaa hundaan ol ka'aa guddachaa eenyummaa keenyaan boonaadha akka jirru agarsiisa. Barri gaddaa dabraadha barri gammachuu dhufaadha jira. Uummanni dirree dhawaatii fi uummanni as godina Harargee ba'aatii fi uummanni naannoo Sumaaleetii fi
naannoon kun hundi wal jaalalaan wajji jiraata diina isaa ofirraa eeggatee nagaa isaa kabachiifatee dalagatee jiraata kun akkatti nuuf fufu akka cimu Dirree Dhawaan akkuma duriitti Duubaa Itoophiyaadhaa taatee akkatti fuftu jaalannaa dardaraa shamarran isiidhaa abdii guddaa horanii biyyatti gammadanii jiraatan akka nagaa har'aan tana namedduu gola garree naafi abdii bu'uu walitti dhufnee amma gaa Dirree Dhawaa kana warra aartii dirree aartiidha dirree jaalala dirree aadaadha warra godhan keessa tokko abdii bu'u abdii bu'u nama hojii isaa dhaloonni har'aa sirriitti beekuu qabu ammaan tana wallee yaanni koo gama kee jedhu kana yaanni koo gama keeti ka jedhu kana amma nama hundaatu afaan beekuus afaan hin beeynes ni jaalata namuu maqaatti kennee walaloo tana yedaloodhaas Abdii Mahamadii baasee abdii qophee baasee warra jedhus jira abdii qopheedhaa hojii hojjete kamataasaa hedduudha qaba kuni garuu walaloosaa egaa mana Abubakar Muusaatti waggaa 46 dura osoo Abubakar lubbuun jiru mana Abubakaritti an walaloo barreessee abdii buu yedaloo itti baasee yedaloo dhama gartee namaa keessa garaa namaa keessa seen onnee namaa keessa wana katti hore isa abbaan nu lamaan isa ol kaasi nama akkasiiti muuziqaan isaa hundi hedduu jaalatamaadha gama keetti yaanni koo sibira gama koon deebinee yaa jalaallee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin taraa duuba maaliin taraa anamma dhiyoo tana televizyina irratti hin arke sittin kijibuu ka jedhu amma sittin kijibuu kana anaaf barreesse isaatu yedalootti godhe amma beerri gandaa ka heellee godheetti sittin kijibuu sowanti faarsu wantu Oromoo takka singeessu hoggaa jaan amma sirba aadaa hadur gartee hadur dhufe akkas fakkaata garuu anaaf abdii bu'iitu baase waliin hojjenne abdii buu nama waan akkas waan lubbuu qabaa fakkeessee hojjetu jechuudha muuziqaan isaa amma yaa shankooraa alaan akkami meejii obboleessa kiyya yaa shankooraa ala shankooraa ala jaalaltee itufalaa eenyuun jirra jaala shankooraa ala Lali silala ya shankora ala ya shankora ala Lali silala ya shankora ala ya shankora ala Umari Ali Farale sirbee jira hoggaa kana fudhatan nun gaafatan laal wanni ijoollee teenya ammeenyi maal seeta nun gaafatan abbaan gaafatan sigafate waan akkasiitu namni hangafasaa aboo dalagaa ta'e tana nin jaaladhe nin wallisaa hojjen maal qaba dalagaan ta'e na beeksifte yaa obboleessa kiyya fayyaa ta'e waliin jechuun maa dhabna kuni baratamuu qaba kun baratamuudha qaba walleelee teenya kadur abbuma fedheetu oofa haa ta'u afaan Oromoo guddisan garuu abbaatti immoo abbaaf beekamti kennuun achirratti illee sirbichi kun ka'abaluuti akkanatti fuudhee sirbee jee barreessee kaayuu qaba amma kun yaanni koo gama kee gurbaan eenyu ka amma Nugusuu Taammiraat Nugusuu Taammiraatii fi gurbaa eenyu jedhaniin taangoo mana muuziqaa taangoodha tokko jira nama afaan Oromoo hin beeyne khabarreessa isa janii maqarra barreeffatan sidii sanarra jira maqaan kiyyan jiru haa abdii bu'u hin jiru wanni kana fafa wanni hanna
warra walaloo baasuu sudduu duubatti hambise. Eh, Warra muuziqaa baasuu sudduu duubatti hambise. haqa namaa Anaatu baasee, anaatu godhee, anaatu wanni godhee jaalitu kasabatanii itti oofu. Eeraan malee jechuudha. Kanaatu warra walaloo baasus hogguu waan akkana harka hin baasu. Kanaatu muuziqaan akkan guddanne godhe. Akkan guddanne akkanaa godhe. amma inni abdibuu muuziqaan tokko lamaa miti hin rafu uumaa isaatiin hin rafu galgala akkanumatti qaaxiraa bula gitaara isaa dhawaadhaa aboo waggaa muuziqaa jalqabu muuziqaa Sudaan tokko fedha waggaa mirqaanee dura Sudaan kana taphata laala aalamin likka josan meeqam jettesa meeqam Ahla minni gaala beegaa. lak wala wanni dhaan jekka akkuma sirbaatti ولا غير انت معي عمري رامبل ولا روجيتي رامبل akka du'aayitti muuziqaa Sudaaniin jalqaba achi booda itti fufa osoo teenyu laal galgala teenyee guyyaa teenyee hanga halkan za'aa kudhanii gaaf nu bari'a awwalaloon barreessa inni yedeloo itti godha osuma qalaw godhee wani ammuma fida wani achitti teeppiidhaan waraabna bar sirba lafa guunnee Achuma waraabdanii. way yedeloon isaa waan ajaa'ibaati hoggaa kophaa ta'e walaloo itti dhufa Arraga keessattuu yeroo hedduu akka beekamutti Mahammad seenaa Mahammad Ahmad seenaa keessan himuudhaan seenaa Abubakar ka Ali Birraa ka Ali Shabboo keessanuma haasawa keessaa dubbatamee hin beeku. Arra nutis wanni guddaan isa barbaanneef sheekan eenyu haa dubbatu mee keetis nu himi jenneeti isa beellamne atis dhuftee gaa isa wajjin amata dheeraa wajjin hojjetteeti jiru. Nama akkamii mee Mahammad Qophee jechuun nama akkamii yoom wal bartan? Dur wal bayna anaa fi Mahammad Ahmad Qophee hedduu wajjin hojjenne bara dheeraa. Bara san irratti walaloo fi muuziqaahu walitti dhufneeti wajji taa'insan waan kana bikka badde akkana bikka tolte jennee waliin oofuu turre isa Abbakar Muusaati. Akkasitti osoo jirru yeroo baay'ee hojii kanarra dabarsin. Fakkiidhaaf yaanni koo gama kee yaanni koo si biraa naaf hin deebine yaa jaalallee firaa. Tajettu walaloo mataa isii ani baaseetiin itti geesse isatti. Ogaadhaan itti geesse inni jalarraa qabee gubbaarratti fitee akkasi gara kiyya deebisee muuziqaa akkasittiin itti tolchee haala saniin uummataa dhiyeessinee jechuudha. Dabira ammaas ittiin kijibuu sobaan sin faarsuu boontuu Oromoo takka sin geessu tajettu. akkamii yedaloon zikkamsa Sitting kijibu soban simfarsu yo halabipan takasingisu orang capsite lishan borate owakubate bitashite edumni huji sibubutu yo halabipan takasingisu oh sitting kijibu soban simfarsu sitting kijibu soban simfarsu yo halabipan takasingisu yo halabipan takasingisu Tulis akan Burtukaana Bilchoos. baay'ee wallee waliin baafne waliin halkan kan hin rafne akkana bullee wallaahi dhiiraa teenya irra baasaa maallaqa keenya irra baasaa kamindaa nam tokko hin gaafan akkasiinii bara dheeraa oofne wallaahi itti darramnee jiru. amma waan gaafas hojjenne keessa tashaggoyyeedha oolte bulteen jettu sana Ooltee bulteen jettu amma leelee hedduudhaan jaaladha yaadatta amma ni yaadatta. meeqami Ni yaadatta. Amma lele wayyaa
Goteetti nargaa Sikakaraa deemtaa Kan dubbataan seehaa Callifte dabarta Haaya humaa miimti Na wallaattu beeka Ishee namaa tokko Fuulduran ni nargaa Ammaa leleele Ammaa leleelaanno Ammaa leleeleele Wayya leleelaanno Akkanaa Hedduun jaaladhaan. Burtukaana Bilchoo Zeemaa isaa zeemaa jidala isaa hojjete. yeedaloo isaa hojjetee Walaloon ani walaloon barreessa malee. Waannis numa deemaa guyyaan numa deemaa yaa Bakar Musa Abubakar Musa. Bokor bisaa Ewa, mataa isii anaatu baasee waggaa kana inni tajaajila godhee Meeqami? bareedu Burtukaana Beekam Bilchoo isaa. akkam jirtu? Numa deemaa numa deema guyyaa numa deema yaa bareedu ijjisii kadeema xiyya fidee rabbina beeku ananmaasi arguu ifin beeku ati hatee deemta an kophaatoo hafe ati hatee deemta an kophaatoo hafe Osmani Fidorku, Mimana Duke, Mimana Duke. Madema, Uyanu Madeema. Ya Bareda, Disa Kadema. Madema, Uyanu Madema, Ya Bareda, Disa Kadema. Honoga, akkana. kanaafuu Mahammad muuziqaa Oromoo keessatti Muuziqaa Oromoo keessatti guddaa qaba. bakka guddaa qaba. Nama gammachuu qabu. Numa deemaa guyyaa numa deemaa yaa bareedduu jechisi ka deemaa xiyya fidee rabbiin haa abeeku an hammansi arguu ifin beeku. Kana yoo harkaan afaaniin waa hundaan ka gargaare innaa waa hamilee isaa ol fuudheetu siin deddeemuu gara akkanatti. gaafa koonsartii qopheessitan waltajjii gubeessisu akkam ture? Hedduu hedduu. Hedduu waltajjii beeksisu. Hedduu ajaa'iba. Maqaan isaa maqaa gammachiis. Gammachiisi. Ajaa'ibsiisi. Hedduu hedduu maqaa hedduu qaba. Lameen kanaan raayaa daddeema. Sii galee hedduu nama jabaadha. Reediyoo irratti subbuu dhageessaniin sagaleen isaa bareedduudha. Gaazexeessaa jabaa. Nama jabaadha. Durarraa hin isa beeka beekta. Durarraa hin beeka. Nama jabaa tattaafata qabu karaa kanarratti namallee jajjabeessu. Rabbi jaamtuu fi sheexana irraa haa qabu. Amiin. Amiin. Wallahi Umrii fayyaa Rabbi haa kennu. Umrii fayyaa Rabbi haa kennu. Amiin. Amiin. Wallahi Amin amin atis nu jiraadhu. Nu jiraadhu. Akkana dhuftee ragaa waan nu baateef guddisnee si galatoomfanna. Laalamma gaafas. Nama akkanaa seen dhugaa Rabbi nama quufne. Ebooda nurraa jijjiiran. Sheexana nurraa jijjiiran. Finfinnee galee. Finfinnee galee. Laal. Abdii buuk. Abdii buuk kuni Abubakarii fi inni manni wal cina. Nam tokko jidduu jira. Akka mana barnootaatti akka mana tarreedhaati laal. Manni Abubakar as karaa mirgaatiin jira. Isaa gamanaan jira. Bitaarra. An amma akkaan sitti himee Abubakarin na gargaaraa ture. Abubakarumaa dalagaa sana galchee. Achumaan jiraadha. Mana Abubakarin jiraadha. Amma Abubakar dura agarte. Wallahi mabsuuta taate. Abubakar Musaa waliin nu fide. Abubakar Musaa waliin nu fide. Amma Abubakar wajji qamaanaa akka aadaa teenyaatti sheeyini keenya isa yoggaa inni dadhabee naafi inni gaa qabulaan jaartiinsaa jaartii ajaa'iba nama ammaas artii jaalatu. Artiisti mataan siidha. Halkan guutuu egaa takkaa hifattee narraa rafaa maa hirriba na dhorkan hin jenne gammaddeen nu hojii fayyifayoo nu hojii bulti naafi inni guyyumatti mahaara baafne guyyatti mahaara baafne waa'ee siyaasaadhaatis hojjannee
waa'ee waliin jireenyaa hojjennee irratti sirbitee ture mee? Eh? Waa'ee qeeroo irratti sirbitee ture. Walaloo san isaa dalage? anaa miti. Waa hedduu sirbitan. Halloo daawwiillee gaafaan gaafadhe yoo isa agarte waan takka gaafadhu naan jettee turte. Walaloo takka tanuma isa ibsituu jira. Gurbaa diimaa bareedaa kan jaalalan beene qaama biraa dhiistee eessaan seentee onnee sirba jawsan ifuma ibsee naan jette halloo. Amma beekta halloon gaafas dirreedhaa keessa shamarran kun walitti qabamaniiti achi ala ta'aniiti wallisaas onni godhan. Amma mucayyoon tun sagalee gaarii qabdi wallisuu dandeessi jennee achi fuune jechuudha. Halloo fuunee ifitti galchinee hawwisoo biiftuu biyya teenyaa keessatti wanni taane amma muuziqaa duraatis anaaf baaseef amma barbaannee wal barraa walii barra walirraa wajjin tarkaanfannaa yeroo sanii arraa kan bahaa kan dhiyaa kan dhidhiimaa boroo irree tokkoon kanaa haa wal barruu dhiiroo wal barra darararaa darararaa waan akkana jedha. Barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Amma isin hedduu gartee ni qaanfattiin sodaatti nama dura dhaabbachuu. Amma guyyaa waltajjiirra baatu halloo niin sodaadheette akkana soorratti barbaanne wal barra gaqmataa qaqqabatte barta tammoo booddee ajaa'iba ta'uu deemtu tun amma ni sodaatti gorseetiin halloo hin jeen yoo iyyaan nama laalu sodaatte akkana ji'iti gubbaarra laalu hin jeen akkanatti barbaanne wal akkasi wallisiin jedheen tole jette hoggaa seentu akkanuma jetteeti walliste fixxe osoo akkana oliin jiin fixxe guyyaa dura amma gaa eegaa taphannee galle booda amma gaa dalagaa teenyana laallaami amma gaa halloo akkana jennaan amma taraa booda sodaan sun ooy waltajjiin hin gahu filan asichi utaaltichi uummata keessa seenti waan ajaa'ibaa taate sirba hedduu baafnee fi amma gaa urjii guddoo taate amma haadha aartii Oromoo taate haadha aartii Oromoo taate amma taa sabni keenya itti boonu guddaa akka halloon ammaan tana. Mee sirba walaloo isiisan irra naa deebi ta'ii isin jettu san gurbaa diimaa bareedaa. Amma gaa beektaa amma gaa halloon hojii keessa san ajaa'ibdi isin maal seete amma anis wanti irratti dhagee bar televezyiina irra gaaf tokko qopheen muuziqaa tokko tanuma ifumaaf baasee jette isuma ibsaa maal jennaan walleensa yaa bareedaa diimaa kajaalalan beeyne qaama biraa dhiiftee eessaan seente onnee jedhaga isiif hin baase ani gaa wallaanuu gaa onnee isiirratti ta'u katama biraa ta'uun beeku amma ani yaa bareedaa diimaa kajaalalan beeyne qaama biraa dhiiftee eessaan seente onnee jeetiin walaloo dalagee fi alishabboo yedaloo baasee isin wallisa amma tuni jette tuni teetuma suma namichi bareedaa diimaa jaalalan beeyne kabiraan jiru suma ana deebifte waan akkasitti tana isin beeka. Lammaffaa gaa keessattuu hojii muuziqaa kanaan maleetti artistoota garaagaraa wajjin hariiroo qabdaa akka amma Abdii Buujees toloo namaa ooluu qofa miti hojiilee hedduu waliif hojjechaa turte dirqama
gurguddaas baadhattee jirta san keessa gaaf tokko rabbi namataa godhuu fi Gaaddisa Abdullaahi rabbi namataa godhuu fi akka tasaatti akhiramee biraa dhabne gaafa afran qalloo jiru keessan turtii wajji taasiseetiin ture namoota galateeffatu keessaa tokko Mahammad Ahmad Qopheeti jee bara jireenya kiyya keessatti namoota tolanaa oolan keessaa tokko jee if bira dabree hanga lubbuu isaa dabarsee naa kannu gaafa mana hidhaatii baay'ee dhufeessan isa birattiin dhokodhee ture mootummaan akka jabaa na barbaadaa ture nu bira jira nama kana dhiifama godhaaf je'eeti itti gaafatamummaa guddaa waan isa hiisuu danda'u isa ajjeesuu danda'u kan namni biraa naaf dhaqee wareegama san kafaluu hin dandeenye kafalee dhaqeeti aarsaa guddaa nageenya godhee je'ee maal ture mee Gaaddisa Abdullaahi wajjin haalli yeroo san ture ama wanni itti gaafatamummaa guddaa san akkamiin fudhachuudhaaf murteessite? Bara san bara dukkanaati. Bara qabsoon Oromoon tunis karaa adda addaatiin deemtu bara namninis warri magaalaa kunis nama Oromoodhaa ka eenyummaa isaa beeku kana hunda kun Abdii Boonaa bira ta'a miti. Abdii Boo wajjin muuziqaa agarsiisuudhaaf hirna dhayine. Hirna dhayineeti gandi ganda Oromooti. Muuziqaa inni kan wallisni isaaf Nuuriyaa Yusuf yaadatta Nuuriyaa Yusuf siin jaaladhaati rabbi ramataa godhuufi muuziqaa Oromoo keessaa hambisan maaliif tahaa inni Abdii Boo hidhaa bulee muuziqaa isaatis wanni ta'anii yoo maaliif ganda dhayinee ganda Oromoo keessa dhayine yoo afaan Oromoo baandii ሶስተኛ ክፍለ ጦር ከወራናት ኑሪያ ዩሱፍስ እነዚህ ዛቺ ይራ انا وجه والقمن ام واني رت والقمن ومن يكون اورومو افان اورومو ردي دي بيشافي مالي افان اورومو ما دور كيتا رامان ديمنا وغاغنا بروجرام ديسا من اورومو افان كيسن بيغن افان كيسن خدو بتني موسيقى نساني تو كونجي أمّا تونو إسني في ميشان تكو يعني تي باتي تكنا هيدا نازلين كونو لال وانتي كوساني باتي تكيدا مي عبدي بو دبينا كاس غاديسان كيرومتا توتا إنجر توسوتا كيرومتا توتا إنجر توسوتا إنجر توسوتا جرب برامتا غدو كيرومتا توتا Injar tuta, ke Roma tuta bari injar tuta bari injar tuta, Roma tuta, injar tuta.